Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun yoomiif tek YouTube channelidha. Paartii Jaaffaa AutoCAD Designingitiin walitti deebinee jirra. Kanaaf jalqaba irratti subscribe like gochuu hin dagatina adaraa keessanii. Kun chaanaalii Oromooti. Keessumaa chaanaalii dargaggoota Oromooti. Kanaaf subscribe like gochuu hin dagatina akkasumallee share gochuu hin dagatina siniin jedha. Har'a paartii Jaaffaa waliin ilaalla. Amma AutoCAD keenya banachuu qabna banan. Limit gochuu ndagatina robaje limit godhachuu qabdu 0,0 enter 100,100 enter limit godhaneera as kana dhufne yeroo mana new keessa galle file keenya 2D irra keewwachuu qabna 2D open kanaaf har'a projectiin waliin hojjennu kana ta'a circleota baay'eetu jira asirraa kan akkuma ilaaltanii kana kawwaliin hojjennu ta'a eegallu amma circle walakka circle meeqatu jira sitti fakkaate as kana tokko jira lama jira akkanumallee circle irratti circle xixiqqoo lama jirti kanaaf isaanii na hojjennu amma jalqaba kanaaf circle guddaa kana kaasna jechuudha circle kun meeqa circle kun radius 20tiin ulaatamee jira radius 20 kun radius 31 ulaatamee jira jechuudha isaan kana lamaan isaanii akka kan radius 20 enter ni maasaa godhanna radius 31 ulaatamee jira jechuudha kan biraan amma 31 enter kana isti alaallanna kun 31 kun immoo 20 ulaatamee kaafanii jira warra asirra jiran kana circleota isaa radius keenya guddaa circle keenya guddaa irratti kaafannaa jira radius nulaatame radius meeqaan nulaatame asirratti circle nulaatame jira meeqaan nulaatame alaallanna dhumne 8 nulaatame radius 8 nulaatame si kana irratti 8 radius enter kanaaf jalqaba irratti fillet godhanna si kana fillet godhachuun dagatina si kana fillet godhanna fillet erga godhannee booda are galla are keessa are polari dhufna ishi kana first object enter erga jennee booda specific center point ilaal center point kan circle keenya irratti are kaasnee jechuudha kana godhanna gaaf kana kan fida itemin keenya jaadha kan achirra jirre jaadha enter jenna kanaaf kun jaanu banee jira baay'ina ishee alaakaawwannu deemne kanoo sirra kan jirtu tokko 2 3 4 5 6 jirti kunoo tokko 2 3 4 5 6 kaafannee jirra are godhanna amallee akka hundisa kanaan banamu qaba isaan kana bananna trim godhanna jechuudha kana trim godhanna kanallee trim kanallee trim kanallee trim kanallee trim gochuun dagatina erga kana goone walakka kan jirtu jirti circle xiqqoon walakka jirtu jirti ishii kana irratti kaafanna jechuudha dabalataan ammoo circle itti kaafanna as dhumne asirratti circle in kaafanna diametri meeqaan ulaatamte alaalan diametri keenya meeqaan akkan ulaatamte diametri 4 radius 4tiin ulaatamte ishii kana 4tiin kaafanna 4 enter erga goone booda are galla are galle erga booda first object click erga goone enter goona enter erga goone booda specific center point la center point keenya arganne center point by inni saame qajaadha kunillee kanaaf item keenya jira kun hojaaranu kaayra suma kana maal jenna enter godhan kanaaf kana akkuma laaltan kaafannee jirra kana kaafannee jirra amma isa deemna as kana deemna jechuudha as kana erga dhufnee booda as kana dhufnaa jechuudha amma kallattiitiin 65 distance nulaatameera 65 distance kanaan as dhumna achi dhufne circleota kana kaafannaa jechuudha 65 center irra 65 deemna jechuudha sirra 65 nulaatameera as kana banachuun dagatina orthogonally banachuu qabna 65 enter 65 erga banannee booda as kana dhufne 65 erga dhufnee booda asirratti kun as kana 65 jechuudha kun meeq 55
kanaafik distaansiin seenterii kanaaf seenterii kana jidduu jiru 110 seenterii laayinii waayee kanarra meeqa 55 gar kana 55 gar kana 55 gar kana deemnaa jechuudha kan walii galuu qabna kanaaf habaan as dhufne gar kana 55 x right gara right side it x in keenya meeqa 55 enter ammallee x in keenya gara left side it meeqa 55 skana 55 enter ammallee line in keenya gara y direction it meeqa 55 enter kan arga kaafannee booda as kanarratti circleonni nu laataman jiru circleota sana kaafannaa jechuudha circleonni kun meeqa as kana circle lama meeqa nu laatame kun 3 hole jedha holiin kun sadansaa warra kana radiusii 15 kun immoo 10 radiusii 10 ishee walakkaa jirtu immoo isaan kana sadansaa ni kaafannaa jechuudha 15 fi 10 kun meeqa asirratti isheen keessaa 10 enter inni alaa meeqa 15 enter as kanallee dhufna kun meeqa 10 isheen keessaa enter inni alaa meeqa 15 enter kan itti aanu kame kana inni kun meeqa isheen kun meeqa 10 kan keessaa enter kan alaa meeqa 15 enter erga kana kanatti hojjetannee booda amma deemnee cheekaa godhan kana sadansaa kaafannee jira 15 fageenya isaanii wal qixaa kana kan arganne kana kaafan circlein tokko asirra maaliin taantu taaniitiin radiusii meeqa radiusii 70 55 as kana gaafatu 55 irratti asirratti warra kana irratti dhaan 70 nu dhufaa jira 15 gaafa irratti dhaan kanaaf 75 deemne as kana deemne taantu taanii deemna jechuudha taantu san radiusii as dhufna asinillee as dhufna kaza ol baane 70 laannaa jechuudha enter kun akkuma argitan nu dhufee jira kanaaf maal goona ishii kana trim godhanna jechuudha trim neessa jirti as kana jirti akka okay ishiin kun as jirti ammallee kana trim godhachuun dagatina ishii kana trim godhanna ishii kanallee trim godhanna jechuudha kanaaf kana trim erga godhannee booda as dhumna cheeki godhan trim erga godhannee booda amma xumurre as kana kan jiru kanaaf gar kam deemna ishii kanaaf ishii kana ishiin kun laayiniin dhufte asitti galti kaza radiusii 18 maal kun fileet godhanna jechuudha amma isa hojjetanna deemne line gar kam kan dhufu jira gar kana kan dhufu jira kana leeyaballee amma deebine line fudhanne amma immoo kan wal qabsiisna as kana dhufna jechuudha centerii kana dhufne as kanatti wal qabsiisna jedhu amma line asitti hojjetanna amma line noo kana erga kana hojjetanne kana maaliin hojjetanna amma fileetiitiin meeqa nu laatameera radiusii 28 nu laatameera jechuudha ya 28 radiusiitiin fileetii godhanna jechuudha laayinota amma hojjenne kana aballees as kana aabaanu fileetiin eessara as kana jira enter radiusii 18 enter second object kena hojjetanne jechuudha ammas fileetii deemne kana tuqan as dhumne maal goon enter tererga gones radius ka gones kana bunne second object in ke okay radius latan fillet gona fillet erga gone first object enter radius in kenya meeqa 18 enter erga jenne second object in kenya kam kanaaf kana hojjetanne jechuudha amma harka almost hojjenne xumurreerra amma kanoof dimensionota qofadha akka amma laalaa jiru kanatti kanaaf kan badu keessa trim kan godhamu baay'een jiru ready injiru jechuun nama dandeessa akkuma argitan kina hojjedhee jira akkuma argaa jirtan
Kanaaf amma maal goona laayinii keenya baafannaa jechuudha. Dimensionii fi broken line fi dimensionii qofa baachuun nu hafee jechuudha. Akkuma argaa jirtan xumurree jirra kina. Waan hunduu sirriidha akkuma ilaaltan. Kanaaf amma warra kana tiriin goone balleessina laayinoota kana kun nu fayyadan amma jalqaba. Bakka isaan ittiin baruuf fayyadamne amma booda garuu nu fayyadan. Xumurree waan jirruuf kanallee balleessina. Kanallees kana balleessina. Kanallees kana balleessina. Kanallees kana balleessu kanallee balleeffachuu qabna. Line interface kana jirti ishii kanallee kana goone balleeffachuu qabna. Kanaaf habaanu amma eessa deemna kallattiidhaan eessa deemuu qabna amma formatii gallee laayirii banan laayirii erga fidannee booda laayirii as kana kan jirtu irratti maal goona laayinii fidan laayinii erga continuous keessa gala continue laayinii galle continue keessa erga galle eessa gala loadii keessa erga centerii keessa gala kino centerii keessa erga okay jenna erga as kana irra keewwan maal goon okay amma maal goon embaa eessa gana as kana dhuun laayirii galle maal goon kelerii jijjiiran kelerii isaa maaltu jiran kelerii kana irra keenya maaltu jiran kan sin tole irra keewwadha sin ani kana irra keewwadhe jira kanaaf okay amma hojjetanne amma maal goona broken line keenya baafachuu qofa straight irratti okay as kana deemne as dhumne akkanatti baafachuu escape as dhumne akkana goona as fidu tuqne escape gochuu as dhumne as kana dhumne akkanatti gadi fidachuu okay goone balleeffachuu escape goone balleessu akkana goone minimize godhanna xiqqoo akkanatti hojjetachuu amma eessa dhunu kun kallattiidhaan gad dhufa kana dogoggora kooti kun kallattiidhaan as dhufa haga asitti kanaaf kunillee maal godhaa kunillee asiin akkanatti kallattiitiin as dhufa kunillee kallattiitiin as dhufa kanaaf amma eessa dhunu ishii kana dhunu ishiin kun akkam akka dhufti hai straight line dhufu qabdi delete ishii kana akkana goone ishii kana eessa dhufna as dhufne as kana irratti escape as dhufne asiin escape amma maal tafe kana irratti xumuranii dimension tafe kun akkuma ilaaltan broken line qaba maximize gaafa gootan sinitti mul'ata object kana fakkaatu hojjetanneerra amma dimension xaq gochuun nu hafee jira damni dimension keenya akka isaati baay'ee nu jalaan fudhannetti dimension keenya baafannaa kun akkuma argitan kan akkanatti baafannee jirra dimension baafachuu qofa nu hafee jechuudha kanaaf dimension eessa dhufna as dhufne line baafanna jalqaba eessa geessa asiiti haga asii hagam akka ta'e beekuun irra jira hage asii akkasii kun dallatu goona saabinsa as kana laayirii kana jijjiiruu qabna saabinsa kelerii fi broken nu ta'a maaltu dimension keenya akka kana taaneef 0 tti deeffachuu qabna jechuudha kanaaf deeffanne amma dimension deemna laayinii erga deemnee booda as dhufna fageenya kanaaf kana jidduu jiru akkanatti fidannaa jechuudha kanaaf dimension goone modify gochuu qabna size isaa arrow isaa maal sasarreeffachuu dimension style keessa gala dimension style keessa erga gallee maal gala modification keessa gala jechuudha modification keessa erga gallee booda laayinii gala jalqaba laayinii erga galne kelerii isaa jijjiiranna laayinii maalitti kanatti jijjiiradhan laayinii erga jijjiiranne booda as kana extension line jira extension line meeqatti kamitti jira yellowtti jijjiiran kan biraa arrow isaa maaltti jiran ishii kan afuran godhan yeroo baay'ee afur kan biraas kan ansirreessu tekstiin keenya maaltti sarrifan tekstiin keenya text coloring keenya maal ta'uu qaba text coloring keenya qayyaa godhan diimaa godhan heetii isaa meeqa godhan 8 godhan dura 6 godhan amma yoo barbaachisa ta'e suma 6 godhan kan biraa primary unit precision isaa meeqa ta'uu qaba 0 ta'uu qaba yeroo baay'ee 0 ta'e hin dabalu jechuudha kanaaf close kun akkanatti nu dhufee jira 65 ture 65 maal ta'e nu dhufee jira jechuudha kanaaf amma kan baafannaa gar kamitti kan nu hafee as kanaafi kana jidduu kan jiru fageenya kanaaf kana jidduu jiru qofa nu hafee jechuudha laayinii keenya xumuruuf
Dimension galla linear galla fageenya kanaa fi kana jidduu jiru maal goona akkanatti fidannaa jechuudha. Meeqa kun 110 meeqa nu laatame ture asis 110 kino chee godhachuu dandeessu. Kan biraa warra kana babbaafana kan raadiisii kana 6 olii arri kan jettu kana hunda isaa akka jiru warra kana baafannaa jechuudha. Kanaaf ishii kanan ofsa yeroo tokko ishii raadiisii hunduu kan laatame ishiin kun raadiisii meeqaan raadiisii 8 kan keessa jirtu meeqa raadiisii meeqaan kan keessa jirtu raadiisii meeqaan raadiisii 4 ishii kan biraa raadiisii meeqaan kun raadiisii 31 kan biraa raadiisii meeqaan ishiin keessa jirtu kun raadiisii 20 kan biraa dimension galle ammallee raadiisii barbaachisa. Kan biraa kun raadiisii meeqaan 70 kan biraa as kana jira dimension galle raadiisii ammallee raadiisii meeqa warri kun jirus kun meeqaan 15 raadiisii kan keessa jiru meeqa dimension raadiisii meeqaan ishiin keessa jirtu kun 10 kun argitan kinu 10 kan biraa warri kun akkanumatti ta'anii warri kun sadanuu tokkodha kan nuuf hin jiru kun jira kana baafanneerraa kun nu beera as kana fileetti ishee godhanne kana maal goona raadiisii ishee baachuu qabna. Kun raadiisii meeqaan 18 kan baafannee jirra 18 kan akkuma laaltan. Kanaaf xumuree jirra jechuudha. Akka cheekii godhannaa kabajamtoota hordoftoota keenya daawwannaa keessanii baay'ee isin galateeffannaa. Subscribe live gochuu hin dagatinaa. Ammallee paartiin itti fufuu jira nu hordofaa seeraan